akka har'a gara galgalaa sa'aatii 11 waan akkasii irratti kanneen 11 irratti natti bilbilame akkaataa natti bilbilame sanas bilbila sana shakkee waan hin jiruufi akkaataa kanaanis waamichi ta'uu hin danda'u ka jedhu gatiin amaneefi xalayicha dhufee fudhachuu hin danda'u jedheeni sana booda namootiin ani amanuu danda'u natti bilbilanii jennaani akka waamichi dhugaan jirutti bareechuu kanaaf yoo dhugaatti waamichi jiraate inumaayyuu xalayaanuu nan barbaachisu kan jedhu amantaa gatiin qabuufi namoota kaanis qunname boru ganama sa'aatii 2 irratti sa'a jedhametti achitti argamuuf dirqame innaan qulqulleessuudhaaf yaadu artistiin Oromoo guutummaatti akka waamamettan quba qaba innaan deemu garuu wantin arge waan adda biraati wantin arge maali artistoota Oromoo keessa namoota qubaan lakkaa'amani akka guutuu biyyattitti artistoonni afaan biraatiin hojjetan tiyaatiriis ta'uu danda'a kan fakkii bocuu kan diraamaa hojjetu kan sirbu kan qindeessu kan instrumentii taphatu waamarre argameera akka Oromoo tokkotti Oromoo keessaa immoo artistoota ulaagaalee kana guutan waan hin agarreefi artistoota qaqqaaliin na caala qabsoo Oromoo keessatti waan jajjabaa hojjetan bakka hin argamnetti argamuun qabu gatiin jedhee yaadeef walgahii sana tonseeninaan ofirra garagalee jechuudha. Akkanatti fakkaatutti muummichi ministeeraa dogoggora qaba jedhee yaadu maaliif jennaani kan inni gochuu danda'us aadaaf turizimiitti xalayaa barreessuudha. Aadaaf turizimii kanatu gahee artistoota kana walitti qabu kan qabu jechuudha. Dogoggorri kan jiru aadaaf turizimii federaala irraati natti fakkaata. Artistoota Oromoo keessatti nama 4 miti kan jirru nuti. Baay'eedha. Tarii aadaaf turizimiin federaalaa hin beeku taanaan aadaaf turizimiin federaalaa aadaaf turizimii Oromiyaatti gad ergee xalayaa sanaan aadaaf turizimiin Oromiyaa immoo akkaataa kamiin artistoota isaa akka waame walgahii kanarratti akka hirmaachuu danda'an gochuun danda'a ture. Kanaaf akka kiyyaatti eddasii Facebook irratti waan deemu kana namni argee natti bilbilaa ture biyya alaatis biyya keessaatis dogoggorri muummicha ministeeraa biraa miti. Plus ani akkani masaraa mootummaa hin seenne nam qaamni na dhorke hin jiru. Inumaayyuu kanaan aaree deemuu koo namoonni beekan bilbilanii please kottu namoonni naan jedhan jiru. Ana milee kiyya wanta ni namanne tokkoon godhu waan ta'eef kanaaf deebi'e dogoggorri kan jiru aadaaf turizimii federaala irraati jechuudha. Walgahiin irrattana nuti asitti walgahii artistoonni takkaa'u wallistoonni ummata Oromoodha qabsoo tanaaf unkura habaqaala qabsoo tanaa warri unkura habaqaala gannaqe qabsoo tanarraa qooda guddaa kan qabu artistoota wallistoota jeetiin amana. Hoggaa kana ta'u arraantana yeroo arraantana muummicha ministeeraa obbo kabajamaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi nagayaan bahuu isaa kanarratti keessummaan affeeramtee artistoonni Oromoo tokkolleenu achirratti hin argamne warri achirratti argame kun immoo wallistoota Oromoodha kana bakka bu'uu jeetii yaada yeroo takkaa'u nuti ija gataantummaatiin nu laalanii waan kana ta'eef nuti gaafiin keenya gaafii mirgaati jechuudha. Gaafii mirgaa nuti maaliif hafne waamicha sanirraa maaliif hafne yeroo hundaa'u hoggaa walgahii yaamaman namni 2-3 bu'aa mataa fi dursee kanaaf jechuun wallistoota Oromoodha kawareegama guddaa qabsoo tanarratti kafalan hundinuu maaliif mirgi keenyan eeggamne namni waa xiqqoo bu'aa mataa ifiitiif jee akka jeedalloodhaatti odoo bakka nun buune walgahii saniif nuti waamamuudha qabna maaliif mirga dhabne wallistoonni Oromoo kana gaafiin kee. Kaayyoo walgahii kaleessa irratti an leenjii kenname sadii gara garuu maaliif dhoksanii hawaasa aartii Oromoo qofaa miti bari. Egaa nama meeqatu irratti argame eenyutu hafee eenyutu irratti argame kan jedhu kana
akkuma wal beekamtiitti gurra wal buufne malee meer artistoota Somaalee argamaniiru artistoota afaan Tigraay sirban irratti argamaniiru afaan Oromoo sirban irratti argamaniiru afaan Walaayitaa sirban irratti argamaniiru muummichi ministeeraa kun muummichi keenya yeroo sablammii biyyaaf qabu kaaffee jala ooluu malee dhimma hin qabne isaan dafii ooluu akka sirreetu qaba. No, ta'u warra Maaliyaa jijjiirraa taphatu bara kaleessa kan Arsenal taphatu warra immoo kan Manchester taphatu ammas kubbaan miillaa isaan marga galuu qabdi ta'uu qabdi. Riiformiin akka biyyaatti eegalame seektara aartii Oromoos mul'achuu qaba. Maaf nageenye akkamitti maaf nageenye gaaffii kan akka Oromoo qofaatti kaasuu qaba akka naannoo Oromaatti kaasuu qaba. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaatti kaasuu qaba. Maaliif har'a Itoophiyaa kaleessa ijaarreerra kaleessa aartiin dhiibamneerra ogbarruun dhiibamneerra barreessuu isaaniitiin dhiibamneerra har'a qabsoon yeroo itti deemina jiru har'as dhiibuu qabna. Akka biyyaatti wanni ergaan kennamu qajeelfamni kennamu hunda keenyaaf ta'uu qaba. Doggarkasii irra deemuu qabu. Ammas irra deebi'aa riiformiin gama maraan jiru seektara kana mul'achuu qabu. Nam tokko harka micciiru nam tokko bakka maratti hawaasa hundumaa bakka bu'u keessumaa hawaasa aartii Oromoo sanuu hiriyoota isaa dhoksee kanaaf seektarri kun itti yaadamuu qaba. Muummichi ministeeraa amma dhiyoo kana jecha isaanii namni kamuu ajaa'ibsiifatee kan miidiyaarra oofamu jira. Madda mariseedha. Ida'amuu jechuudha. Ida'amuu gaafa jedhamu biyyattii kana keessatti akkanaa galutti sabaaf sablammii gara 80 oltu jira. Sabaaf sablammiin 80 kun ida'ameetu izi kwaaltuun booda Itoophummaan dhufa jechuudha. Akka isaan jedhanitti akkan hubadheettan. Kuni gaafa ta'u Oromoon 50 ta'ee sabni biraa immoo 5 ta'uu qaba jechuu miti jechuudha. Namni kamuu wal qixaan gaafa ida'amu. Wantin arge ulaagaa ida'amuu sana waan guutuu natti hin fakkaanne. Itoophiyaa riipireezent kan godhu biyyattii kana keessatti sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiru hundi Itoophiyaa riipireezent godha. Bakka kun hin jirretti bakka kanaan hin amannetti akkuma sirna darbe sana agartee Itoophiyaa kan bakka bu'u aadaa, seenaa, afaan saba tokkooti namni jedhee yaadu yoo jiraate qabsichi ammas hin xumuramne jechuudha. Gara fuulduraatti illee akka kun sirraa'u sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiran hundarraa eegame jechuudha. Kanaaf gaafa ida'amnu akkaataa ida'amnu beekuu qabna. 505 miti kan ida'amnu qabnu. Tokko ida'uu tokkodha. Kan ta'uu qabu. Kanaaf kanatti namanneefan deebi'ee egaa I hope qaamonni haaroman kuni gochi Hacaaluun godhe yookaan ilaalcha Hacaaluun qabu kun dhiphummaadha akkanaan hin jenne abdii guutuun qaba. Maaliif jennaan ejjennoon ani kaleessa fudhadhee qaamota hin haaromneen yookaan immoo waggaa 2-3 dura tarii yookaan na hiisisuu ta'uu danda'a yookaan taappeellaa dhiphummaa kana yookaan isinuu hin beektu maqaa guddaa natti kennamuu danda'a ture. Kanaaf kana godheera. Qaamonni kana ilaalan akka sirriin taane hubatanii waan kun akka sirraa deemu dirqamnis kan isaaniiti. Nutis immoo waan feeriin taane kana feerii miti jennee otoo irraan darbin ifaan ifatti itti hima wal sirreessa akkaataa kanaan ida'amne deemuu qabna jedheeti. Qabsoo guddaa godhe wareegama guddaa kafallee jira. Wareegama kafallee kan ammoo waltajjii kana dhiigaan finne dhugatti. Waltajjii nuti dhiigaan finne irratti nullee qixa hirmaata. Gaafa qabsoo kana goonu ufii waltajjii dhuunfatu fi qaama waltajjii bilisaa dhabe maraa waltajjii banuufi wanni qabsoo gooneef. Eega waltajjiin sun baname ammoo nuti abbaan qabsoo kanaa dhiibamne warri gaafa nuti dhiiga jissinu taa'ee laalu osoo muka tokkollee nuti hin hiixatin waan san irra bahee yoo mul'atu nu dhagahama akka mooraalitti. Maaliif qabsoon xumurre itti jirra dimokiraasii dhugaa fiduuf
biyya tana biyyitu namuu qixatti jiraatu qaba. Namuu qixatti fayyadamuu qaba. Namuu qixatti dubbatuu qaba. Wanni nuti deemaa jirullee kana. Bakka kana jirrutti yoo waan kana keessaan hin jirre taate wanni itti deemaa jiru kun gaafii qaba jechuudha. Maaliif? Akka dhuunfaattis akka artistii Oromootis yoo dubbachuun barbaachise nuti kabajamoo Dr. Abiy bakka bu'aa kennaa hoogganaa kennaa har'as boruu adeemsa isaa jijjiirama dhufe kanatti itti amana. Hin jijjiirama kanas guutuun guutuutti fudhadha. Akka kiyya fudhadhee jirallee itti amana dhugatti. Ammoo jijjiirama dhufe kana keessatti mul'atu ka qabu nama biyyitun biyyatiyya jedhee amani maratamuu qabaa jechuudha. Malee kuni akka kaleessa da'oo duuba taa'e wanni gola keessa taa'e gadi ittiin ba'uuf hin jiraatu qabu. Wanni wareegama kafalaa jirruu fi walqixxummaa fidu. Kana faayidaan nuti akka gaafatte faayidaan nuti kan faayidaa mooraan kaamile. Faayidaan biyyi tun argattu akka biyyaa jiraachuu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun ta'eennu akka taate mirkaneessu. Ta'u uummata biyya sana keessa jiru ta'u mirkaneessu. Waan kaleessa keessa turre keessaa baane waan hadda mul'ataa jiru kan argisiisu ta'a jechuudha. Maaliif nagalchaa jedhee gaafa biyyi tun tan ta'e yoo ati jetteen biyya tana gumaata godhaa jechuudha. Bakka kun hin jirretti bakka kun hin taanetti wanni deemu hanqinna nu jalaa baniinsa fudhata. Akka baniinsi kun hin godhanne wanni kun ta'uu hin malu. Dhugaa haasa'uudhaaf faayidaa ishiin kanaan dura dhabdirraa kaanee yoo haasofne Itoophiyaan humtuu sabaaf sablammii biyyattii kana ija walqixxummaadhaan laaluu dadhabuu isheetiin. Itoophiyaan biyya Itoophummaan lammummaadha. Identitii miti. Zeeginnati isa jedhan sana jechuudha yookaan citizenship isa jedhan sana akka kiyyaatti sirna darbirraa kaasee yoo laalle olaantummaan saba tokko sirna tokko keessatti mul'ata taanaan biyyattiinis goola'amuun ala nagaaf tasgabbii carraan ittiin argattu hin turres hin turtus. Kanaaf natti fakkaata isaanis ida'amuun dirqama kan jedhan. Ida'amuun akkanaa galatti walumaa galatti wal qixxaannee waliin taanee wal qabannee waan jedhan fakkaata. Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammiin guutuun isaanii bifa wal qixxummaadhaan beluu ati naa maaliif akkas goote ati caaltee argamuu barbaadde jedhee qaama gaafatu ati dhiphoodha jechuu otoo hin ta'ini maalirraa ka'e kana jedhe jedhanii ergan sirreessinetti miirri ani kalee sanatti dhagahame kun yoomiyyuu namatti dhagahamuun isaan oolu. Kanaafis immoo wareegamni qaqqaaliin kakkaffalamaa dhufe. Kanaafis abbootii keenyarraa kaasee amma daa'ima waggaa 8 dhagaa darbatee fagaachuu hin dandeenye fageessuu hin dandeenye aga ulfa waggaa 7 aga rasaa isaanitti wareegamtu aarsaa amma kana kan kaffalchiise saba kana kanuma waa biraa miti. Kanaaf ispeeshaalii jenereeshiniin ani keessa jiru akkaataa inni guddate maal keessa akka guddate sirna akkamii keessa akka guddate ilaalcha akkamii keessa akka inni guddate hubatanii jenereeshinii kana sensitive partii isaa akka inni hin tuqamne irratti of eeggannoo cimaan hin barbaachisa jedheetii yaada. Erga kun hin taanetti biyya ijaaruun sirbaan hin danda'amu. Biyya ijaaruun akkasuma naasaanis hin danda'amu. Gadi fageenyaan hojjetamuu qaba. Walumaa galatti gabaabsuudhaa fi aadaaf turizimii federaalaa keessatti wantoonni sirraa'uu qaban gamanumaan akka sirraa'aniin ergaa koo gamanumaan dabarsuu barbaada jechuudha. Wanti sirraa'uu qabu immoo kaleessarraa kaasee mul'ata kanaaf. Kaleessa walga'iitiin alattis leenjiitiin alattis masaraa mootummaa keessa deemanii bara durii irraa kaasee hanga har'aatti maal bakka ture daawwannaa gaggeessanii artistoota. Hacaaluun akka Hacaaluutti irra daawwateera ta'e seenaa akkamii barreessuu danda'a? Walaloo akkamii barreessuu danda'a? Waan kaleessa tureef har'a wal madaalchisuuti masaraa mootummaa seenaa daawwachuu isaati. Waan sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti yakka raawwatamaa ture qajeelfamni kan kennamaa ture mooraa sana keessaa ture. Mooraa sana otoo hin arginu mooraa sana sabni nani keessaa bahe akka inni mooraa sana to'atu fedhiif hawwii kiyya ture.
akka Oromoo tokkottis akka artistii Oromoo tokkottis maaliif jennaan qajeelfamni mooraa sana keessa darbutu saba kiyya miidhaa ture. Sabni kiyya miidhamuu keessaa bahuudhaaf saba kiyya keessaa mooraa sana qabachuun dirqama waan ta'eef kun ilaalcha kiyya. Amma ta'e kun immoo ta'eera jedheetii yaada. Waan mooraa sana keessatti raawwatamaa ture otoon arguu baadhus tilmaamuu nan danda'a. Odeeffannoodhaan seenaarraas wantoonni dhageenyu waan babbadaati. Otoon carraa argadhee seene arge jiraadhe waan kanaan dura jechaa ture irratti dabalee waan haaraa gochuun koo hin oolu jedheetii yaada. Saneen saasanu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya amma dura komii artistoonni Oromoo kaasan isin biraan geenyee jiraachuun keenya ni beekama. Komiin artistoonni kun kaasan artistoonni masaraa mootummaatti waamaman gama ministeera aadaa fi turizimii Itoophiyaatiin akka waamaman nuuf kaasaniitti turani. Waamichi kun garuu unuun nun geenye yaada jedhudha kan isaan kaasaniitti komachaatti turani. Kun immoo yaada Dr. Abiy wajjiniin wal faalleessuudha. Ida'amuun ni jedhu artistoota iddoo tokko qofaa keessaa ba'anii miti. Guutummaa Itoophiyaa irraa artistoonni walitti dhufanii walitti ida'amne tokkummaa biyya keenyaaf cimina biyya keenyaaf gumaachuuti qabna. Kana malees artistoonni Oromoo qabsoon kun akka as ga'uuf aarsaawwan qaqqaalii hedduu kaffalaatii turre. Warri nu dura turanis baay'een kaffalaatii turaniiru yaada jedhu kaasanii komataniitii turan. Ministeerri aadaa fi turizimii immoo gama isaatiin akkas jedha. Ministeera aadaa fi turizimiitti dhaqnee kan arganne ministeera aadaa fi turizimii kan ta'an aadde Fooziyaa Amiinidha. Isaan gama isaaniitiin dhiifama gaafataniiru. Walumaa galatti yaadni isaan nuuf kennan akka kanatti aanee jirutti dhiyaata. Ammas nu waliin tura. Kun televezyiinii OBS. ናሽናል ቲያትር እንጀራ ብሔራዊ ቲያትር እንጀራ አክቹአሊ አርቲስቶን ሁንድ ረቴር ማተን ጀቴ ያዱ ያው መሪን ጥቆን ጀልቀብዴ በሊሳ ደምታ መሪ ጎኔ ከሰት ብሔራዊ ቲያትርን መቃሳቲ መለ እንንጅሩዳ ከንጃም ኑስ ገራን እርገዱፍኔ ቦዴ ሰሚር ከነይፈን ሶ ናሽናል ቲያትሪን ከ ከሁሉም ቱቲ ገለ አዳሳ ሴናሳ አገርሲሱ ተውቱ ሰረ ጅራተ ጀኔ ሪፎርሚ በላ ከሰገለ ጀራ ጀቹ ሪፎርሚ በላ ከሰገለ ጀራ ኢሳኒስ ገዲ ባህኒ አዳ ሰባፍ ሰብለሚ ሰበው እንዳይቹ ከን ኦሮሞስ ከን አማራስ ከን አፋሪስ ከን ትግሬስ ከኒ ሶማሌስ ከን ሁንዳ ሐዋሰቲ ittiin ibsuu danda'an irratti hojiin bal'aan hojjechuudhaaf yaadaa jirra. Kallattii sanas namnis qaxaramee akka galu hojiin riifoormii babal'aan jalqabamee jira. Kanaafis gaafa almost torbaan lama booddee naashinaal tiyaatirii keessatti ifa godhuudhaaf hawaasnis akka baru baay'ee warra artistootaatii fi naannoo sana irratti ogeessa naannoo sana jiru qofa osoo hin ta'in abbootiin gadaas sabaaf sablammii naannoo hunda keessa jiranis almost gara nama kumni tokko waltajjiin irratti gaggeeffamu naashinaal tiyaatirii sana keessatti gaggeessine jennee sagantaa qabannee jirra jechuudha. Naalbaata sababa adda addaatiin yoo nu harkaa dheeratuu baate torbaan dhufu keessatti kan guyyaan isaa qabame. Maximum sababa adda addaatiin yoo kan dheeratu taate torbee lama keessatti kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Kun banaa gochuudhaaf hundumtuu akka maqaa isaa taane argamutu nurra jiraata jennee hojiin hojjechuudhaaf deemaa jirra. እንግዲህ waltajjii sanarratti isin afeeru jennee yaanna kan dubbannu caalaa maaltu hojjetamaa jira kan jedhu kana qabatamaadhaan arguu dandeessanii jechuudha. Kanaaf artistoonni kalee galanii marii gaggeeffamaa ture keessatti warri hirmaatan lakkoofsi saaxinnaatu malee keenyas turanii jiru. Kan artistoonni Oromoos turanii jiru. Hedduu isaanii ndaam sabaan illee addaan hin beeknu maqaa isaaniiti kan qabanne maaliif walitti haa ida'amnu jecha addaa wal qooduun gaariin ta'u waan ta'eef amma bakka kanaa bakka sanii jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo wanti dhugaan jiru maalinni
maqaan listii waldaarraa fudhanne sana keessatti cal jettee gaafa laaltu namni baay'atu jira, sabni baay'atu jira, kan xinnaatu jira. Isarratti ministeerri aadaa fi tuurizimiidha kun hojii guddaa fuula dura akka nu eeggatudha. Even baasuu keessatti, ijaaruu keessatti, gargaaruu keessatti wanti guddaan akka nurraa eeggamudha kan ilaalle kan kalee garuu asach wanni miti. Technical hojiin gaafa hojjetamu kan koreen hojjette kan jedhu kana fudhachuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha jedhee yaada. Hundumtuu yoo xinnaate akka bal'ina isaaniitiin akka gahee isaaniitiin akka hirmaatan garuu hojii guddaa hojjechuudhaaf karoora babal'aaf gurguddaa qabna. Walumaan jirra waan ta'eef walumaan laalaa deemna kan jedhu kana kaasuun barbaada. Artistoota keenyaafis ergaan dabarsuu barbaadu maalinni artistoonni keenya homaa namuu wal gaafachuu hin danda'u. Wanti gochaa turan gaheen isaan taphachaa turanis jijjiirama kana keessatti jechuudha. Kanarraa ka'anii waltajjii kalee akkaataan itti hubatame garuu dogongorri uumame akkuma jirutti